Yeroo tokko tokko seerota babbaasan keessatti yookaan immoo dubbannaa masaraa keessatti dubbatamu keessatti afaan Amaaraa akka afaan hojii biyya kanaatti himamaa fudhatamee akka kanatti warri mootummoota ittiin hojjetaa turanii warri biyyicha bulchanis warra afaan sana dubbatan turanii naannoon masaraas afaan sana dubbata ture. Yeroo gabaabaadhaaf Gondoritti afaan Oromoo yeroo Raasaliin faa Guugsaan faa Dooriin faa turan hanga tokko afaan Oromoo naannoo sanatti dubbatame irraa kan hafe afaanuma tokko dubbatama ture. Inni kun egaa imaammata afaanii kan heerawaa ta'e yookaan heerarraa maddee utuu hin ta'in kanuma mootummooti ofii isaaniitiif adeemsa keessa tolfatan ture.